Projektiin amma ilaalle kun magaalaa keessan keessatti ijaaramaa kan jiru. Qabiyyeen inni ittiin hojjetamaa jiru sadarkaa isaatii gadi. Feerroowwan asirra jiran kun akkuma ilaaltan abbaa 8ti. Projektiin kun dhugamatti xumuramee qixa hojjetamu kanaan feerroowwan hagana gaggaan kanaan hojjetamee tajaajilaaf gahaa hangam quba qabdan dhimma kana. Ogeessa biraatiin ilaalchisnee kan rakkoo ta'u yoo ta'e tarkaanfii fudhachuu dandeenya jechuudha. Yookaan nama diizaayinii qopheessetu rakkoon bira jira yookaan immoo diizaayiniin ala bahee ijaare taanaan himaataa sanatu rakkoo qaba. Kanaafuu tarkaanfii fudhachuu dandeenya. Gaheen kuwas keessatti gahee diizaayinii isaan qopheesse kun box kalvartiidha. Agasmara riqicha guddaadha jennee waan tilmaamnu miti. Daagaan isaa inni kun naannoo meetira 10 gama arfaniinu. Riqichichi immoo inni kun kalvartichi kan irra bu'ee jiru konkiriitichi meetira 4 11.5 kan irra bu'ee jirudha. Sibiilli qaama kana of keessaa qabu hundumtuu sibiila abbaa 12ti. Naannoo kana dhufnee investigate goonee naannoon kun maalinni jennee yeroo ilaallu baay'inaan naannoo kana irratti kan argamu biyyoo deebi'etu jira. Naannoo biyyoo deebi'e irratti immoo yoo riqicha maasonariidhaan ta'e yookaan dhakaadhaan ta'e yoo hojjenne yeroo baay'ee lafa isaa bu'uura lafichaa argachuudhaaf baay'ee ulfaata. Bu'uura lafichaa ulfaatuuf immoo baasii guddaa baasa. Kanaaf maalirraa kaaneet kana akka filannu ta'ee akka ogeessotaattis mari'annee biiroo keessatti yeroo hedduu akka dookumantiitti immoo dookumantiin iiraa jedhamu jira. Jiddu galummaa isaa qabannee maal ta'uu qaba kan jedhu marii gaggeessine. Qaamni isaa guutuu konkiriitii yoo ta'e irra filatamaa qaba kan jedhu irraa kaaneetu si'a calqabaafi kun. Akkuma magaalaa keenyaatti yoollee gadi bu'e qaamni kalvartii kana jechaadha al tokkoon deema malee garaagarummaadhaan hin deemu. Kalvartichi bal'inni isaa baay'ee dhiphaadha. Meetira 2 meetira 2 huraa 2 kan qabu jechaadha. Bal'atee istiraakcharichi bal'aa ta'e rakkoodhaaf kan uumu miti jechaadha. Sanarraa kaanee nuti maal goone akkuma dhiiraa jiddu galummaa godhanneetu sibiilota sana abbaa 12tiin murteessine tootaalii qaamni isaa guutuun abbaa 12tiin kan hojjetamedha jechaadha. Tiikinaas RHSinsaa abbaa 30ti qaamni isaa guutuun. Kunis immoo kan gaa'in nu godhu maanuwaalii Iraanis yeroo baay'ee sanatti fayyadama isaa olitti fayyadama jechaadha. San mara dhaabannee nutis qaamota guutuusaa tiikinaasiinsaa akka konkolaataa baachuu danda'utti abbaa 30 hojjenne. Waajjira konistiraakshini bakka bu'een piroojeektii kana to'achuufani ramadameen jira. To'achaan ture jechuudha. Akkaataa istaandardii Iraan kaahuun kanatu filatame jechaadha iddoo kanatti. Kanaaf nutis akkaataa diizaayiniin jedhuun hojii kana hordofaa turre jechaadha. Maaliif komiin tokko ka'a akka isaa jallisaa dhakaa kana maaliif furdaa ta'uu dideera namni kan sammuu isaa keessatti wanti jedhe jechaadha. Maaliif biriijiidha riqicha jedhee waa yaaduu fi maaliif furdachuu dideessa jedhuma yaade kana kaasee malee wantiin kun kan istaandardiin Iraan kaa'u kanumadha jechaadha abbaa 12ti jechaadha. Kanaaf akkaataa diizaayiniin kaaheen kan hojii isaallee hordofaa turre jechuudha. Dabiliidha wanti kun. Gidduu isaa argitanitu ta'e intini qaba shiirii yookiin konkiriitii kan guutame 2 qabaa jechuudha. Qarqara lamaan tokko gidduurraa akkasuma dabiliidhaan sibiilota dabiliidhaan akkanattidha ijaaramee kan sibiilli kun hojjetamee jechuudha. Kanaaf rakkoo waan uumu hin qabu. Istaandardiidhaan hojjetame waan ta'eef. Isheen kun islaa biimiidha. Biimiin kun istaafaa jedhama kun istaafaa jedhamti local language ishee istaandardichumatu kaahaa istaandardimti sana kaahaa diizaayiniin keenyillee kanuma jedha jechaadha. Isuma sanatu appilaayi ta'e malee waan biraa iddootti 8 fayyadamne hin jiru jechaadha. Nuti kanas ta'e uummata tajaajiluudhaaf ergama kan biraa tokko illee hin qabu mootummaan kan nu miindeesse. Uummanni kenna tajaajilaa keenya irratti immoo komentii adda addaati kan qabu. Bara darbe komii kan ture barana kan deebisnee jira. Bara kana komii kan ta'e bara ittaan immoo sagantaaf karooraan kan deebisnu jira dabareedhaan jechuudha. Komiiwwan dheengaddachitti dhiyaataa turan qofa otoo hin taane komiiwwan hin dhiyaannes baay'ee jira sagantaa sanaaf. Uummanni keenya immoo kan komii otoo qabu callisee jira kan komii isaa immoo dubbatatee jira. Nuti lachuu xiinxala gaggeessinee waliigala akka magaalaatti komii uummanni keenya qabu adrees gochuu barbaanna. Iddoo deebisuu dandeenyutti qaamaan bira geennee hiikuu. Iddoo hin dandeenyetti immoo maaliif hiikuu akka hin dandeenye uummata keenyaaf iftoomina uumuun yoomis akka deebisuu dandeenyu iftoomina uumuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha.